وبون شواكا بانا قللتي دينا هليلون من دينا دوا في مدون أدبو بيسيسي بودينيلو أبا بور أنا يا يوخي ستجلي وموتو ما نفتنيا بالسكنة أمتا دررو هم ميساني جراتشون دقامي بوسات كيستي مرني موتو ما نفتنيا بالسكنة نموتا نقاهدون قبين يساني سامو هم ميسو إيمان بيتوتي سسديكم لما في ديدا ميجا الشمار كفون اردفتوتا ميديا ولا بما أوروميا خنين انك فوتو دوتي بلينو دوتي فانقدو مساكن تاخي نيات تناول انتران أفير راغوتي وبون شواكا بانا قللتي دينا هليلون من دينا دوا في مدون أدبي جراتشو في زوني لهم تخيزتي تركان في فرچا جراتشو بيسيسي بلينو دوتي جال دنيا وانك ديفتك أبدي abdii fi wanteen sabaa woboon shawaakaa ba'aanaa yaayyaa gullallee ganda alii dheeraa keessatti tarkaanfii fudhateen bitootessa 8,2026 diina ilmaan oromoo irratti tarkaanfii fudhachuun injifannoo boonsaa argachuu ajajaa woboo bakkichaa miidiyaa walabummaa oromiyaatti himeera. Waraanni bilisummaa oromoo bifuma wal fakkaatuun oromiyaa mara keessatti tarkaanfii fudhachaa kan jiru yoo ta'u woboon aanaa sadan canqaa fi aanaa jimmaa gannat keessatti diina du'aa fi madoon adabuun qawwee irraa hiikkatee jiraachuus beeksiseera. Gurmuun Gaachana Sabaa woboon zoonii lixaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa sadan canqaa magaalaa canqaa keessatti dheengadda bitootessa 5,2026 halkan bulchiinsa magaalichatti seenuun tarkaanfii fudhateen waraana mootummaa naftanyaa bilisiginnaa hedduu du'aa fi madoon adabee injifannoo gonfatee jira. Gootichi tarkaanfii boonsaa mooraa diinaa irratti fudhate kanaan milishootaa fi poolisoota farra riphee lolaa jechuun kan uffaamtu dabalatee danuu ajjeesuun kan madeessee loltoota lama immoo harkaan qabuun injifannoo cululuqaa galmeesseera. Gama meeshaatiin qawwee eekemii 3 irraa hiikkachuun galii dantaa qabsoo bilisummaa oromootiif oolchee jiraachuu ajajaa woboo bakkichaa miidiyaa walabummaa oromiyaatti himeera. Irree fi Gaachanni Sabaa tarkaanfii ilaalessaa lukkeelee mootummaa naftanyaa bilisiginnaa irratti fudhatu cimsee ittuma fufuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannat ganda Adii Leeqaa jedhamu keessatti waraana mootummaa naftanyaa PP haleeluun tokko ajjeesee 2 madeessuun kanneen irraa haftee gugsee baqachiisuun injifannoon goolabee jira. Injifannoon uummata oromootiif qabsoon itti fufaa oromiyaan biyya. Godina Iluu Abbaa Boor aanaa yaayyoo keessatti jaleewwan mootummaa naftanyaa bilisiginnaa uummata dararuu hammeessanii jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Godina Iluu Abbaa Boor aanaa yaayyoo keessatti rakkooleen adda addaa waraana mootummaa gabroonfataan uummata irratti raawwachaa jiraachuu himan. Akka jiraattonni aanichaa yaada qaban ibsanitti waraanni mootummaa gabroonfataa gocha duguuggaa sanyii irratti raawwachaa jiru jedhan. Uummanni Oromoo afaan qawweetiin doorsifamanii haala amtuu keessa jiraachuu dubbatu. Kana malees kutaadhuma Iluu Abbaa Boor aanaa Daarimuu keessatti ilmaan maatii jalaa fiiksanii qabanii dirqamaan gara leenjii waraanaatti guuraa jiraachuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Uummanni afaan qawween doorsifamuun dirqamaan maatii irraa adda baafamaa jiru jedhan. Akkasumas qeerroon ganda Yamboorraa nu dubbisee yaada nuuf laate akkas jechuun dubbate. Haalli keessa jirru ulfaataadha yoo dubbanne afaan qawwee yoo callisnus roorroon daangaa nutti dabartee jirti jedha. Kan baranaa raajiidha uummata waa bitatee gurguruuf gara bakka gabaa deemanii sochii jireenya isaanii taasisan dirree gabaa keessaa qabuun konkolaataa paatroolii of duubaan adeemanii kaballaa fi itichaan konkolaataa yaasisuun dirqamaan gara mooraa leenjiitti guuraa jiru jechuun miidiyaa walabummaa Oromiyaatti gabaasee jira. Kana malees godinichuma aanaa yaayyoo ganda Oongoo keessaa ijoollee Oromoo nama 2 qabuun maqaa shoror keessaa itti baasanii osoo isaan reebanii gara mana hidhaatti geessuun ijoolleen sun lameen mana hidhaa cabsanii erga badanii bakki isaan jiran haga yoonaatti hin beekamne jedha iyyataan kun. Naannoon keenya miidiyaa tokkollee hin qabu warri lukkeelee mootummaa PP ta'an hundumtuu uummata ukkamsanii mootummaa of jaallachiisuuf dirqamoota hammeenyaan guutame raawwachaa jiru jedha. Kanaaf ilmaan Oromoo biyya keessaa fi alaa rakkoo uummanni keenya keessa jiru akka nuuf hubatan jechuun dubbate.
haga dandeessanitti sagalee sakkanuuf taatan jechuun miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himee jira. Boosaat keessatti murni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa namoota nagaa hidhuun qabeenya isaanii saamuu hammeessuu himan. Bal'ina oduutiif jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Baha Shaggaraanaa Boosat keessatti murni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa namoota nagaa hidhuun qabeenya isaanii akka saaman jiraattonni magaalaa Doonii miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Bifuma olitti eerame kanaan aanaa Boosat magaalaa Doonii keessatti tarkaanfii woboon hidhattoota fi kaabinee murna mootummaa naftanyaa bilchiginnaa Uummata Oromoo maqaa deeggarsa paartii jedhuun dararaa jirtu irratti bitootessa 3/2026 fudhatee lukkeelee diinaa du'aa fi madoon adabuu hordofee namoota nagaa magaalicha keessa jiraatan hidhaa akka jiran jiraattonni himaniiru. Haaluma kanaan maatii qabsaa'otaa magaalicha keessa jiraatan maqaa isaanii obbo Tashoomaa Buuttaa, obbo Shuraa Baqqalaa, obbo Katamaa kanneen jedhaman sababa tokko malee namoota tuttuqqaa siyaasaa hin qabne jireenya dhuunfaa isaanii jiraatan maatii qabsaa'otaa waan ta'aniif qofa qabuun magaalaa Olancititti geessuun dararaa akka jiran keessa beektonni eeruun horii isaanii walumaa galatti loon 15 ol jalaa oofataniiru. Magaalaa kana keessatti tiksitoonni fi jaleewwan Abiyyi Ahmad filannoo impaayirattii keessatti kijiba ta'ee golgaa godhachuun hidhattoonni fi kaabinoonni kanneen akka Moozii, Goloo fi fakkaattonni isaanii uummata nagaa saamsisaa akka jiranis beekameera. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.